Aye, pero tanto dari nilai anu kita jitu, anu nilai sebuah ega wambaje, bifa gara-gara tumbuh dramatin, bifa analotin, bifa sirfatin, isiliu baratani itu wasi posisi jadi. Ega ummanni Oromo akka sabatti durir rakase, warega mulfata kapare senan lama kaya. Barabiliki ummanni Oromo kesau Oromo murabaha gara kita bahas jadi kagari harka muramaniru kagari tiga kegalana murasani jiru warega ulfata angkabonni keenya galeessa kafalanini qabsoo bilisummaa Oromoo irra nutti laatani nuti turree isaan galeessa sagalanii nutti kennan sun galmaan ga'uudhaaf wareegama kafaluutti jirra. Ummanni Oromoo yeroo inni itti bilisummaa isaa akkuma amma isin yaadanii gammachuu iddoo kanatti hirmaattan kana qawwee harkaa qabuun qottoo harkaa qabuun gajara harkaa qabuun siidatti bahee bilisummaa isaa gonfatee jira. Isinillee kunoo ummata bilisummaa barbaadu ummata gammachuu waraana bilisummaa Oromoo waliin kennamu ta'uu keessanii aduu kana keessa dhaabbatanii nuti agarsiisanii waan ta'eef baga gammachuu keessan gammachuu waraana keessanii isin ga'ee baga isin nu ga'ee jechuun barbaada. Akkuman dura yoo baase qabsoo koonni keenya anggamoonni keenya kaaka taaddasaa burruuba kaaka elemoo qilxuuba kaaka harkisee lakkasaa wageema wareegamaa fi aarsaa guddaa itti kafalanii dhiiga itti qabsanii hungaani har'a waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaa waliin ta'eeti wareegama waloo kafaluutti jira. Uummanni keenya naannawa kana waraana bilisummaa Oromoo wajjinii baatanii rabuutti jirtu. Wareegama ilmaan keessanii fuutaniitti awwaaluutti jirtu. Madoo waraana keessanii fuutanii haaluutti jirtu. Waraana keessa nyaachiftanii obaaftaniiti kunoo waraana qacalee bifa kana fakkaatu kana eebbisuudhaaf keenyee jirra. Kanaaf yoomillee wajjin isiniin jedhu egaa galanni kan walooti yoomillee taananii waraana bilisummaa Oromoo lama kanatti ijaaruu jalqabee haga waraana galaana fakkaatee lafa karaa fuugee eebbisuu irratti wareegamni isin qabattanii wareegama waraana bilisummaa Oromoo kafalee walqixa waan taateefi ammallee irra deebiidhaan baga gammaddanii bara bu'ummaa bara bilisummaadhaan ijjillee qaban rabbiin nu taasisa. Egaa isiniyyuu beeytanii waan ulee isin godhe beeytan waan uleen diinaa isin godhe beeytan argitanii waan diinni mana hidhaatti isin godhe argitanii waan qe'ee keessan ta'e isin argitanii jirtu waan gabrummaa isinitti himu jechuudha. Haddaa gabrummaa uummanni lama kanaa cimsee beeka. Dhiyaa bilisummaatillee uummanni lama kanaa cimsee beeka. Waraanni bilisummaa Oromootillee dhimmimmaan uummata kanaa haquudhaaf jecha isin biratti karra keessatti wareegamuu jira. Nan sobe uummanni naannoo kanaa waraanni bilisummaa Oromoo yeroo lololachiisu argitee hin jirtu. Nan sobe eegaa sagalee baasii dubbatu. Eeyyee dhugaa jechuudha. Amma guyyaa har'aa kana waraanni kunoo dhibbootaan lakkaa'amu fuuldura keessanitti leenjii eebbifamee jira. Waraanni kuni waraana lolee diina deemee harkaan qabuu danda'u. Waraana harka duwwaa kaampii diinaa seenaa diinaa harkaan qabee fiduu danda'u. Waraana magaalaa fi iddoo humni namoonni qaqqabnetti humna qilleensaa ta'e hojjechuu danda'u. Waraana leenjii bifa garaagaraa leenjii waraanummaa bifa garaagaraatii fi leenjii siyaasaan barate har'a kunoo isin fuulduratti eebbifneetiin jirra jechuudha. Waraana kana jabeeffachuun dirqama keessanii mire? Dirqama keessanii moo? Hawaasni naannoo kanaa dirqama keessanii moo? Dirqama keessanii? Isinillee beekamtoonni waraana bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa uummanni kun si wajjin loluudhaaf si lolchiisuudhaaf tika ta'eetiin diina sirraa hordofuudhaaf wareegama barbaachisu walii kafaluudhaaf qophii ta'uusaa gocharra nutti agarsiisee jira.
إذن الله وقال عن كاتنا أمة كناسة وكيسا لستني دين الراجيس ودسن رجرات أمني كن نيبو بلسما كبا ورّا أركتين مجرادو ورّا بوليسي يلادو ورّا حال دمي ورّا أبا دمي ورّا من هيات ركتا تولي ورّا الكني قجا حتى قبرما كيسا تبوات ري إمي مانو مدكنا فورسون جيب قامة مكيسنتا جيب قامة مكرفت براتو براتو دنديس أمتا كيسا كنا غدينا مو دنديس أمني كن بلسما كبا قبرما جدبيرا حتى بدأ قبرما جدبيرا أمتا كنا قبرما كيسا باسي بلسما قبو دنديسا إربو نمتي كورا ورانا بلسما يا إربو سيسيني أواز كي نواجه عمليكا نجرو waraanni kuni ati jabaattee jennaan ati jabeeffattee jennaan deemsisaa imallisaa asumaan gara Finfinneetti. Haamilee. Ni lolla ni lolchiifna diinni ka'ee keenyatti dhufeeti mana keenyatti dhufeeti karra keenyatti loluu jira diina ka'ee keenya dhufee nu kana ofirraa qolachuu qofa osoo hin taane akka imimmaa keenya argitee bara baraan nagalaa dhufe kana diina keenya ajjeefne imimmaansaa yeroo inni bo'u ilaaluun irra jiraata. Boonyee jirra gabrummaa baannee jirra uleedhaan illee tumamnee jirra haddaan lallabnee jirra hidhaan illee harka nu rukkisee jira kana booda wanni nu eeggatu hin jiru wareegamaa waroo kaffallee diina kana dura dhaabbannee diina kana ofirraa kaasuun dirqama filannoo hin qabnedha. Kanaaf isinilleen eebbifamtoonni guyyaa har'aa waraana bilisummaa Oromoo kanaan dura turtanillee ummata keenya wajjin wareegama waloo wareegama ulfaataa fuuldura keenyatti nu eeggatu qabamuudhaaf qophii akka taatee asumaan dhaamsa isiniidhaaf. Waraanni bilisummaa Oromoo iddoo garaagaraa jiru kan garii har'aallee lolatti oolee jechuudha. Iddoo garaagaraatti lolatti jira. Maaliif jennaaniin yeroo ta'anii miti waan taate. Ka garii lolatti waan jiruuf ka garii deemsa amnarra waan jiruuf eebba keessan irratti illee hirmaachuu hin dandeenye. Garuu baga gammadanii as hidhama. Warri har'aa eebbifamtoota kanarratti argamtan waraanni bilisummaa Oromoo buleeyyiin waraanni har'a eebbifame kuni humna qophaa'e humna argitee otoo hidhatin diina harkaan qabuu danda'u humna argitee gabrummaa dhiyaatee rakkatee lafa kana dhufe humna gabrummaa addeeffatee jibbee humna kana lolchiisu dirqama keessan ta'a. Humna kana hakkina inni qabu guutuufiin dirqama keessan ta'a. Walii galla. Walumaa galatti wanti isiniin jechuu barbaadu waraana baay'isuun qofti bu'aa qaba. Waraana baay'isuun yoo onneen garaa keenya keessa jiraatte yoo akka taasisaa birruu baanee uummata keenya irratti wareegamuu dandeenye yoo akka lakkasaa wagii uummata keenya irraa diina ajjeefnee dhuu dandeenye yoo akka jaallan qalee sadirree kanarratti wareegamteessanii wareegama ulfaataa kafaruu dandeenye qofa uummata kanaa gabrummaa jalaa baasuu dandeenye. Kawwee hidhachuu qoftu uummata kana bilisan baasa. Akkanatti miidhaganii uummata kana dura deemuu qoftu uummata kana bilisan baasa. Wareegama ulfaataa kaffaluudhaaf rakkoo dheerii deemtu nu gaafatu kaffaluudhaaf amna qabsoon bilisummaa Oromoo nu gaafatu kamiyyuu butunnee ciccinnee turoomnee uummata keenyaaf wareegama ulfaataa yoo kaffaluu dandeenya qofa uummata keenya raga bilisummaatiif gahuu dandeenya. Hawaasi keenya har'a aduu mana keessaa kan dhaabatanii asittanii ijoollee kun ilmaan keessan isinirraa dhiiga lolu isinii wareegamaniiti dhiiga keessan ammoo baruun turtu ijoollee qacalee qeerroo qarree asitti argamu kana diinni afaan itti baasetti liqimsuudhaaf afaan banaa jira. Isaan kana afaan diinatti buusuudhaaf qabsaa'utti jira. Isin ammoo ga'een isinirraa eegamu kan hidhatee loluu qabu hidhatee lola dirqama isaati. Kan hidhatee loluu hin dandeenye waan danda'u waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuun dirqama isaati. Siijirraa jajjabaa ta'ee jechuun dirqama isaa taati jechuudha.
isinillee waraanni bilisummaa Oromoo ummanni kun diina jalatti ummata rakkachaa ture. Ummata kana akka haala keessanii akka abbaa keessanii akka obboleessa keessaniitti ilaaltanii ummata keenya kana mi'aa bilisummaa itti agarsiisuun dirqama keenya ta'a. Ummata keenya kana kunuunsuun dirqama keenya ta'a. Ummanni kun kaleessa bo'aa ture. Mana bullee ala bulaa ture. Har'a akka inni nagaan boqotee mana isaa rafutti gaachana taanee irraa qolachuu danda'uu qabna. Akka inni nagaa irra beekamu, akka inni qotatee alaa galu, akka inni wabbii gabaa dawaa bitatee galu gochuudhaaf yoo miyyuu boqonnaa tokko malee akka kafalu qabnu kamiyyuu kaffallee uummata keenya kana boqochiisuun dirqama keenya. Waraanni yoo miyyuu qoraan yoo tokko bobeeru qabilaa jala jirta. Nuti qoraan taanee uummata keenya kanaaf bobeenye bilcheessineefi akka isaan nyaata nyaatanii bulan akka isaan gammadanii bulan taasisuun dirqama keenya. Gaafatama kana walitti fudhanna. Taaddasaa Birruu taatee uummata keetiif wareegamta. Laggasaa Wagii taatee uummata keetiif wareegamta. Agarii Tulluu taatee uummata keetiif fannifamta. Kana uummati keetillee har'a sirraa dhagee jira borullee kana sirraa dhagee. Irra deebiidhaan ammallee wanti isiniin jedhu baga gammaddanii baga gammadnee eebbi kun marsaa kurnaffaadha. Itti fufaa waraanni ni leenji'a diinni keenya baqachuu jira. Lafa keenya irraa baqachuun dirqama isaati. Lafa keenya rakkacheessuun dirqama keenya. Diina keenya aadaadhaan lafa keenya irraa baafnee finfinnee handhuura keenya irratti alaabaa sana gadhaabuutti imalli keenya gara fuulduraatti galatoomaa oola.